ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ ሚኒሻን ኬሳፉ ጅሩ ኡመታ ተሐደይስቴ ጅርቲ ሚኒሻን ብየ ኬሰት shoppii namni dukkaana xiqqaa tokko qabu agartee shunkurtii gulliti ta gurgurtu irraa 500 irraa fuudhan hoggu nama dalagaa kutan bobbaa kutan galgala isaa malee deddeemuu hin dandeessu. Amma viidiyoo hojjechuu deema dubartoonni ani irratti dalageetiin jira riipoost godha. Asli keenyaatilleen laayif irraa guuga buute si qabna. Please irra nu dalagiiti viidiyoo tana akka iPhone isinii dalaga. obsaan amma waan tokko carraana kanaa dubbadheen buudee maanii dhageeffadha dubartoonni ani amma viidiyoo hin hojjedha dhugaa rabbi amma harmee sanillee ni harkanna dirqama barbaadu miti deemnee viidiyoo gaafa hojjennetti namni viidiyoo sun waraabe keessaan dhufee nu dubbisa jechuu gabbaanii dubbachuu qabna minishaan dubartii ulfa qabdu garaa keessatti dhiittee ilmoo keessatti kaajjisu jirtu hundaa jira biyya san keessa jechuu gabbaanii irra hojjenna koottaa nafaan amma viidiyoo hojjedhaa viidiyoo boombiin gadhiisa koottaa wallahi hin dhiisnu jechuu qaalin minishaa kana jechuu ani sirra yaada tokkoon qabaniin dubbadha dubartoota muslimaatiif wanneen inni isiniidhaaf muslima qofaa mi baada way dubartuma addunyaarra jirtu keessattuu dubartiin as jala jirtan mirga keessaniif yoo haatanii isin falmattan yoo abbaan iyyate ollaan namatti hirmata gizee gocha suuqannee isaa bada akkanaa kana dalagan dubartiin teenya stop jettanii dhaabbachuu danda'uudha qabdan viidiyoo irratti dalagaa hin sodaatinaa as bahaa gochi akkanaa suuqannee isaan dubartii teenyarraa dhaabbachuu qaba jaa mirga keessan falmadha namarra dalagee yoo agartan ammoo repost share duty godha share godhaa bakka hunda waliin gaa gochi fokko intala gaafas godaanaa tadaadaarii finfinnee keessatti poolisiin hamma xiqqaa miila jalaan dheebatta godhe ummanni habashaa dachii garagalchaniiti adaana cabeebee mana kanniteef namitti habashaa sayyoo yaadattan san akkasitti hin tumamne beeka miiluma kana jalaa dheebatta godhe garuu har'ata muslimaa tana uleedhaan akkasin lafattumeeti gaggabdee kajiidee jirtu akkasin lafattumuu jira tanaafuu kana harkaati gabbahaa hin sodaatinaa viidiyoo irratti dalagadhaa wallaahi mirga keessanii falmadhaa sodaachisuu qabdan gochi akkanaa akka lammaffaa irra hin deebin ummaan teenya isinis nu barbaadaa nu as baasaa gargaaramuu qabdi irratti dalagaa tanaan isin hin jaa sodaatinaa hangasuma irratti daleenee jirraa repost duty godhaatii gayaan biraan funyaan isaatiif afaan isaatiin argu sareen kun abo abaarsatti nu qaba rabbii jaa amin janna wallahi alazim abo amin jaa kuno ni nabara amin jaa ni nabara ya rabbi bakaka guyyaa adii itti buusi namicha intala muslimaa san akkasittum amin ya rabbi harka inni akkasittumeensa ya rabbi irra ligideesiiti waan takkaan qabachuu haa dadhabu yaa rabbi boqoqaa fi dhuufuu addaan hin cinne garaa isa kaa'e ajeesi kabajaa fi sableen irraa fuudhee hunda xiqqeesi fakkeenya nama hundaa godhu. Amin. Jiisiin haa cittu yaa namicha diqaalaa namitti muslimaa akkasitti tumte. Dachiisiin haa cittu abaabilee. Dalaguun viidiyoo isin jaalfadhiino. Dalagee asli. Asli achi kaameeraa achi makiitii dalagi. Ripoostii godhaa namni kumaaf dhibbi shanii kun deemaa du'itti ripoostii godhaa hin abaara namichi san. Amma dalagee isin garsiisa. Mee dabaree nu godhatu obboleessa viidiyoo dalagaa jirra maal jedhee qabsaa'ee ganda kennaa qoy ta'a akkanumatti viidiyoo dalagaa ta'a akkanumatti ripoostii gootani. Bismillah. yaa namicha harmee teena ta hijaabaa san salphifte yaa milishaa rasaa qawwee duwwaa rasaa san qabne qabattee harmee teena san salphifte abboo rabbi addunyaa akiraa si haa hongessu harki kee amma booda fincaan hin qabatin waan nyaattu hin qabatin bishaan dhuydu hin qabatin ilmoo dhalte hin qabatin jaartii tee hin qabatin bi'iznillaahi ilkariimii arrabni kee arraa duniyaallee haa hidhamu guyyaa akiraallee shahaadaan qabatin inshaallah rabbi si haa hongessu aboo intala islaama
وما يسين هجاب أفتو قفا بسقفته كفتتني لفت تمته إسي قفا متي إسلام الدنيا كنا قوتو تكيسته حارته تكيسته الموته تكيسته أكوته تكيسته جارتيته تكيسته ربي يرو قباب دو تكيسه تكينا كنو هاگر تيسو إن شاء الله كنوت ديما آمين آمين اللهم آمين قرانا ربنا بليز آمين فيديو ما سنين وجدنا amma booda fincaan hin qabatin waan nyaattu hin qabatin bishaan dhuydu hin qabatin ilmoo dhalte hin qabatin jaartii ta'e hin qabatin bi'iznillaahi ilkariimi arrabni kee aqaa duniyaallee haa hidhamu guyyaa akirallee shihaadaan qabatin inshaallah rabbi si haa hongesu aboo intala islaama oma isiin hijaaba uffattu qofaaf sadhifte kuffiteetni lafatti tumte isii qofaa miti islaama addunyaa kanaa guutuu xiqqeessite haaratee xiqqeessite ilmootee xiqqeessite akkootee xiqqeessite jaartiitee xiqqeessite rabbi yeroo gabaabdutti xiqqeesse xiqqeenna kennu haa agarsiisu inshaallah kunooti ما شاء الله ببرت duwwaa rasasan qabne qabattee harmee Asli bakka kunoo deemaa fabar posti garuu isini riposti godhan inni keessa dhaytanii wallahi godi amma ريبوست أنا warabban kaaba amma si jala seedee ripost godha namni kumaaf dhibba jaha kun kompilinki riposti godhani abaarii kana kan isini dhiisu yeroo jalqabaatiif viidiyoo ni goona an godheetiin jira ijoollee godha ripost godha godheetiin jira jala seenaa ni goona gadhiisa irratti hundeessa wallahi lazim ayye post godhe amma tole waan akka kireemi kan ofii goggoree bareechaachumaan dubartii sagalee ta'eettee na xabbaftu namicha abaarsaa siliifaayyuu nafu maal goonaa ijjidhan kanaas dafa dhaqee barganaa kun hin danda'u namichi beeytaa mucayyooni wanni maal argee miti fanniin sun loqonni isaanii naannawuma arsii kanaa beeytaa loqodaanuun beeyna wanni illee miti milishaan illee miti kun poolisiidha poolisii idileeti ganda keessa deemtee eeydu madda qabatama waan hin qabne naa ta'e hin beeynu wadda no loqodaan yaada kennadhu seera irratti loqodaan moo akkamitti addaan hin beeyne loqodaan haganumaa muddamtee fiigooki lakki anse waan biraa dubbachuu barbaade nu dhoogitee abaartan jiran dubbannuufi ayyee dubbadhu deemi abaarsa amma nama waraabeen beekaa jedhee mucaa wayii keessaan barreesse koo ol galchaan ol galchi meenuu galchi bannaatin figeeraa koo keessaan barreesse I think beekuun dhabu kun adde ilu salaamu alaikum isinin waalaikum salaam waalaikum salaam akkam jirtan nagee alhamdulillah ilu wanni turee jira moo maal jira jiranii beektaa ilaalee ture ani viidiyoon egaa waraabame turee jira viidiyoon amma ol ba'e wanni turee jira wanni ammatu waan of keessaa qabutullee jira garuu kun doon inshallah maa waggaa dhibbaaf shantama duran taane nuti har'a arginee biraara miidiyaa irra ba'e waa'ee ture bakka beektaa فيديو ترو باتو نتقبلنا بوسنا gocha badaa fi gocha foqqotaa akkanaa fa'aa qabata yaa kanan balaaleffannaa dambal dindila torbee tana dindila nurraa jite amma ammoo viidiyoo kana nutti ol ba'e hin beektaati mijattiisan gaafadhee jira hin beeka amma dawwalee gaafadhee amma argee nuuf dhiyeessuu ni dandeessa abbaleessa kee maali sababni waa balleessite maal jedhan amma yeroo an gaafadhu sababni waa balleessiteedhan kun ergama badiyati waa balleessite jaanii mee dubartiin akkanaa dubartiin badii feete yoo qabaafte akkamitti lafatti akkasitti tubamte akka sareetitti saree maraatetti laal tokko hijjiba ijaabni sun kabajaa qabaa lama dubartiidha bar namni balleesse seeratti dhiyaataa bar hidhamuu qabaa bar ilmoo dubartii ta hijaaba qabdu ta naamusa eeggatte qaamni isiin mul'anne akkanatti lafarra gangalchanii tuman min maala duro sheemin sin qabu obboleessa kiyyaati
obboleettiin qabdu ati inshallah shoo kan dambarsun huddutti si haa taru baalage Kuni go dambali nanu dambali ndi jolle dujjira kuna yasa dun ki jiwa yibu. maali kun marka isaan tagisina waa godhan beeka jedhe balleesseera balleessoo jaaniinu waan balleessitu dubartiin akkana balleessuu jaaniinu maaltu jira balleessan koo biyya wanni balleessan hin jiru. namni waa balleessu tokko dubartillee qabaatte daba cadhise iyyuu ila sarfatte la kabajamu wanni amantiitiif hin iyyine beekta gaduma ciifte wallahi firgara nama yaatte wallahi sabni harki kee amma booda fincaan hin qabatin subhanallah abaarin nama sodaachisa kun jara citte bakka fincaan isa nama sodaachisa meela keeffadha Iskamma gadi lakkisi. Insaafde viidiyoo qawwee duwwaa rasa kan qabatte harmee ta'e sabsabte abboo rabbi addunyaa akiraa si haa hongetu harki kee amma booda fincaan hin qabatin waan nyaattu hin qabatin bishaan dhugduu hin qabatin ilmoo dhatte hin qabatin jaartii ta'e hin qabatin bi'iznillaahi ilkariimi arrabni kee aqaa duniyaallee haa hidhamu guyyaa akiraallee shahaadaan qabatin inshallah rabbi si haa hongetu aboo intala islaama oma isiin hijaaba uffattu qofaaf saqqirte kuffirteetni lafatti tumte isii qofaa miti islaama addunyaa kanaa guutuu xiqqeessite haaratee xiqqeessite ilmootee xiqqeessite akkootee xiqqeessite jaartiitee xiqqeessite rabbi yeroo gabaabdutti xiqqeesse xiqqeenna kennu haa agarsiisu inshallah. Amin. 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 Allahumma amin. Akira qofu balleessika. Harki maasi sodaate sagal lakkisi gaa. السلام عليكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Gallakkisee bar. Riposti itti anfiriisa sheer walii godha. Ripostiin godha. Kanumarra gaddiiftee ripost godheetiin as Kan warra gadhiis. Okay, ripost godha. Balleesse bannaas namni hoo inatti aara. Akkami? Aaramaan itti Hordoftoonni kiyya garuu amala kiyya hin beekan inatti hin aara. Haa ta'u akkanuma. Gadhiise. Gosh. Abaarsa obboleessi kiyya asliin qeebale kana yaa rabbi naa qeebale. Yaa rabbi nama rorrifameef du'aayii tana godhe yaa rabbi du'aayii tana lafa narraa hin buusin. Yaa rabbi miskiina rakkate. namni beektan lakkoofsa isii barbaada. Rakkoo isii gaafannaa bira dhaabannaa nuti ilmaan. ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون يا ربي أتين نجي ظالم خنا بريس خياس لنا بار يا ربي أبار سسن الرانا هركتشيس يا ربي لفنبوسين يا ربي لفنبوسين أتيني دنديسا Lafambuutu bakka namichi bakka kuteera barsun. Injiru torbaan irraa. Torbaan irraa jiru namichi sun garamaa qaba. Kuteera bakka. Arrabni kiyya gurraa caalaa xuul kutara dhagaya. Milishaan sun gootu dhiifama gaafadhu qabamte. Wallaahi kutta. Kakadheesitti himaa. Teedaalle. Yookiin abaa si ajjeesu. Yookiin abiyyi matu yuusitti garagalee si fannisa. Waa kijibtu yookiin faannoo si ajjeesu. Bakka. Qabamenne. Aboo hiraata rasaasa hoboo si haa godhu. Nyam ja yaa rabbi bakkuma deemu nyam. Nyam jedha. Karaa inni deemutti nyam. Nyam. Yaa rabbi bakkuma fedhetti haa ta'u nyam. Nyam. Kacam. Kacam. Allahumma salli ala Muhammadin nyam. 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 Qabamtee darra. دعاء انت بك كم تجولنت Bakka khillee dhagaan loltu taate khillee dhagaan loltu taate dhagassi haa buusu dhaga buuteeti ceerbe dhaqe. Ummanni miira keessa jira daqiiqa keessa dhibbi tokko riipoost koppiliinki godhe laa ilaa. Aboo akkana godha qooyaa nuun hin godha bar seenuun hin danda'a akkanumas si jala taa'e. Assalamu alaikum. Wanni kun hedduu miira keessa nu galchee hayyoo ta'e na sanba. Du'it godha koppiliinki godha sheerii godha yoo du'it goota maal goota beekani suuraa kana fayyadamtanina milee du'it goota sheerii godha yeroo du'it gootan ila warra akkaawuntii xixiqqaa qabdan hayi kam ta'e kaameraa Garagalchite. garagalee كاميرا كيف تلبس ila suuraa kana fayyadamtan baay'inaan warri gizee du'it gootan tiktookiin kiyyaa guddaa waan ta'eef na adabaaf sodaadha ijoolleen warri fooloo gurguddaan qabna jechuun
suuraa kana fayyadamtan akka eenyu jedhan suuraa kana Okay, yeah. suuraa kana screenshot godhadha suuraa kana fayyadama ani beekan irra kaa'u dhabe Oh, yeah. Bareeda. Xiyyallee sanuma fayyadama sagalee sayyoo diyuutii godhuuf akka eenyummaa isaa beekan suuraa kana fayyadama screenshot godhadha warri argimse screenshot godhadha hundi keessan screenshot godhatanii kanumarra fayyadama ripost godhee like godhee comment godheetiin dhufeen godhaa hundi keessanuu aamiin jaa commentii jalatti suuraa kan fayyadama hundi keessan suuraa kan fayyadama jalaa gorii haga ammaa screenshot hin godhanne tiktokiin guguddaan kunniin gowwaadha bar nama adaba facebook irrattuu viidiyoon sun na adabe bar an facebook irrattuu na adide facebook irra guutuu jira suuraan sun deema warri facebook sarchii godhaa deema hin jira facebook irra hundaa jira facebook ni isa qof Nante? Jalfadilo? Sleepy. Nante? iPhone in akkamiti video edit godhan? Sleepy. Video ko mo TikTok irratti. Tasa kana wani gudu bisa asli. Video ko mo TikTok irratti. Video ko iMovies. video ko iMovies. duwwaara san qabne qabattee harmee bakka kolme san irraa muruuf rabbi addunyaa akiraa si haa hongetu harki kee amma booda fincaan hin qabatin waan nyaattu hin qabatin bakka kolme san irraa mura namni warra amma jiru kana malee kabiraa booda na arrabsan beeytan isin amala girrisa qostayan arrabni kee aqaa duniyaallee haa hidhamu guyyaa akiraallee shahaadaan qabatin inshaallah rabbi si haa hongetu aboo intala islaama oma isiin hijaaba uffattu qofaaf sadhifte kuffiteetni lafatti tumte isii qofaa miti islaama addunyaa kanaa guutuu xiqqeessite haaratee xiqqeessite ilmootee xiqqeessite akkootee xiqqeessite jaa xiqqeessite rabbi yeroo gabaabdutti xiqqeesse xiqqeenna kennu haa agarsiisu inshaallah Ayya asli askabina si garsiisa akkatti irraa mure bakka akkana honno. La ilaha illa. New clip kaya kamerati okay kora bare fama gubba to yad. Save video jara. Save video as new clip ya. What iPhone ikabda? Asli rudi si gasad. Mali si be ganta kan kaban nahi video ini bajet. Ya gora mata kulfi asre urgete. Jalallo. Nase inu indu batan. Asli ndagetu. Indaga. Ani takka iPhone qabadhee Save godi bakka save new clip jedhu san save godi. waan New clip save godi sin jedha bar. akkasin new ta'a bakka muramee. Akka haareetti save godi jedha amma eega edit gootee save goota jechuu akka haareetti sii ta'a. Lachuuttuu yoo seef goote asli viidiyoo lammanuu kopha sii kaaya karraa murtee fi Garuu amma haaree kana posti godi akka kolfarraa murtisan. lamaan irraa Gale new clip idin jetta irratti. bakka akkasin seefsitaa. Hai diaspora, hai iPhone. Bara kana wanni akka diaspora ti iPhone na taphatin jiru rabbi si hagu. Arrabni ke ata duniyaalle haa hidhamu. Guyyaa shahaadaan qabatin inshallah. Na darartan bari isin iPhone fi intala islaama oma isin hijaaba uffattu qofaaf sadhifte. Ani obbo yoo bitadhe maatu si wajjin na gube akka nama biyya faranjii jiru. Nama addunyaa kanaa guutuu xiqqeessite. Haaratee xiqqeessite. Ilmootee xiqqeessite. Akkootee xiqqeessite. Jaartiitee xiqqeessite. Rabbi yeroo gabaabdutti xiqqeesse xiqqeenna kennu haa agarsiisu inshallah. Amin. Ramure carraa jedhe dubbadhaam. Bakka Facebook irra geessee dhufa haasaya. Facebook posti godi namni 1800 asirra jirtan haadhatee na miidhamte sa yoo lubbuun jiraatte bakka isin jirtu please nu barbaada ni gargaaranna wal dhaananna looyera qabneef yookiin abukaattoo qabneef namichi sun akka seera jala oolu. Itti murtaa'ee arguu qabna namicha san jara kenna. Yoo dhugumatti biyya san seerri xiqqollee kan jiraatu taate
itti murtaahee arguu qabna haadha teenna san haadha muslimaa haadha oromoo hundaa akkasi salphisee diqqeesse caccabsee qaama miidhe hin yaalanna nu barbaada milishaa san nungaya jaalalloo biyya seerri Itoophiyaa keessa yoo jiraatellee waa xiqqoo Finfinnee san keessa cilaanchiliin xiqqoo jirti sunuu agarteemi habashaan gaafatti kaate teenyata Oromoo tana wallaahi namnummaan nu dhaga'u hin jiru tarkaanfii biraa yoo taate malee. Jaalakiyya namni achi seera maaltu jira itti deengadda Bahardaari gudeedamteen garaagarummaa hin qabdu jara keen. Deengadda kan miidiyaa kanarratti hafarsee akka wanni sun ajandaa ta'u mootummaanis gabbahee irraa dubbatee intala san mana kennuuf haadha ilmoo sanii kan godhe Oromoodhaa beeka. Yeroo waan kennaan nuti maaliif hin hafarsine?